Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii inni nagaanuu kenne waaqayyoo eebbifamu egaan ammas dhugoomsa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera dhugoomsa kanarra dhaabadhee immoo isiniin kadhadha gooftaan Yesuus Kiristoos sekendii tokkotti waan ajaa'ibaa akka hojjetu hin dagatinaa buleettiin Saaraa jedhamtu biyya ambaatii sagalee na ergiteetti YouTube irratti akka upload ta'een ilaaltee YouTubeichaa erga share godhanii fi booda ilaaltee waaqayyo dinqii hojjeteef yeroo sanatti ammas waaqayyo waan taaraa akka hojjetu nana mana amma kadhatan amma kadhadhu kanaan namoota baay'eetii qaba nama laphee korraa isinii kadha daqiiqaa lama laphee korraan isinii kadhadha waaqayyo wanta hin jirre waan taaraa isinii hojjeta maqaan isaa bara baraan eebbifamu galanni saambadin ameen 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 galanni Kiristoos haa ta'u eebbifamaa barri keessan haa eebbifamu dhugaa kadhata amma YouTube irratti itti birraa sheernaa gootan kana dhageeffadhe daqiiqaa shaniin turre na balaqqabsiisa geetaa Yesuusna fayyaa gisee signittan san maqaa Yesuusin fayyini naaf ta'eera haleluuyaa oh Yesuus ulfaadhu abbaa dura laphee kan irra zaggaa bakka nyaata baay'ee nyaachuu danda'u naafana jecha laphee kana jalatti naafana nadeequ achiisaa kana sirriitti nyaatee quufeetti jecha kaamman banaan na balaqqamsiisa dhugaa waaqayyo isiniif hin argamu amala sirra diibaamee saalotinaaf godhaa galanni Kiristoosiif haa ta'u haleluuyaa galanni Kiristoosiif haa ta'u ooyini abbaate mesiniin kadhadha maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin dhukkuba adda addaa qabamtanii kan jirtan maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin rakkina adda addaa qabamtanii kan jirtan yeroo kana kaasee milikkita waaqayyootiin bilisa sin baasuu fedheen bilisa ba'a 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 maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaalli keessanii dhamee kan jiru manni keessanii dhamee kan jiru maqaa gooftaa Yesuus hojiin keessanii dhamee kan jiru beekumsi keessanii dhamee kan jiru bilisa ba'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos inni obboleettii kana irratti ta'e dachaa mana keessa irratti haa ta'u jireenya keessa irratti haa ta'u humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin bilisa baataniittu amantiin fudhadhaa har'aa kaasee mana tokko tokkoon keessanitti dinqiin isinii ta'eera humna dhiiga Yesuusiin ameen.